Seenaa guyyaarraa dhiyaatu kana umriin keessan waggaa 18 ol kan taataniif qofa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 walfalmii yeroo dheeraa booddee YouTube chaanalii Oromiyaa 24 ani irratti hojjechaa ture irratti kaffaltii wanta narraa dhaabeef maqaa kiyyaan Gammachiis Tashoomee kan jedhuun chaanalii haaraa banadheen har'aa kaaseen kunoo irratti dalaguu jalqabeen jira. Maamiltoonni qophii Oromiyaa 24 irratti na beektan subscribe, like fi share viidiyoolee hagaa dhumaatti dhaggeeffachuun amma kaasaatii chaanalii kanarratti na garuu eegalaa jechaa kallachumaan gara seenaa kanaatti. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 11ffaatti maatii kiyya bira taa'een baradheera. Piroosesii gara biyya Arabaa deemuuf kuuteen baatii 8 booddee na dhaqqabee barnoota kutaa 11ffaa addaan kuteen imala kiyyaa gara Dubaayitti raawwadhe. Maatiin kiyya qabeenya qabu sooressadha jechuu baadhus haa ta'uutii garuu of danda'oodha. Anis ta'e obboloonni koo mataa keenya akka dandeenyuuf malee nurraa homaa tokkollee hin barbaadanii. Biyya Arabaa deemeen mana kanan jijjiirrachuuf gaaffii dhiyeesse baatii 3 akkuman jiraadheeni. Haati manaa na hojjechiifattu hojii namni 3 guyyaa tokko keessatti hojjetee hin fixne guyyaa tokko keessatti hojjedheen akkan xumura barbaaddi. Anis yaalee dadhabeen akka carraa ta'ee namoonni biyya koo biyya hambaa kana keessatti mana dallaalaa banatanii hojjechaa waan jiraniitiif isaanitti maaloo mana gara biraa naaf barbaadaa jedheen bakkan jirutti dhufanii na fuudhanii mindaa baatii 3 dhiiseen mana hojii biraa galuuf naaf barbaaduu eegalanii. Guyyaa 2 booddees mana gara biraan galee achillee baatii 6 erga hojjedhee booda hojiin alatu bareedaadha haala siif mijeessina kottu bahii naan jedhanii baheen hojiin isaan hojjetan maalii jedhee gaafachuun eegalee. Kanaan torbeeman hojii gadhiise gara jalqabaatti uffata bituu gara suuqii moolii tokko otoo deemaa jirru namichi biyya keenyaa tokko anaa fi hiriyoota koo kanatti dhufe konkolaataa bareedaa oofaa. Akka hiriyoonni koo kun natti manitti abbaa qabeenyaadha. Innis akkuma isaan argeen ishee kanammoo eessaaf fiddan bareedduu reefu manaa kan baatu fakkaatii adaraa maaloo nan dabarsiinaanii jedhe. Yeroos isaanis ishee kanoo hin yaadiinii jedhanii deebisanii fi isin affeeru malee jedhee guyyaama kana shaayii buna waliin jenneen wal barreessiin. Eega kana dubartoonni 3 na waliin jiran hiriyoonni koo nama kana of harkatti galfachuuf yaalii nuti hin goone hin jiru. Haa ta'uutii garuu inni guyyaa 1-2 malee dhaabbiidhaaf nun barbaadu. Yaallee dadhabnee atis yoo siif tole hin beekaniitii yaalii naan jedhaniin. Anis maal jechuu keessanii hojiin isin hojjettan waan akkanaati moo jedhee yeroon gaafadhu gaafa jireenya addunyaa si cinqitu maal hojjedheen jijjiiramuu danda'a jettee gaafa yaaddu waa'ee maallaqaa irratti malee namummaa kee irratti hin xiyyeeffattu. Afaan kee qabadhuutii akka keenyatti jiraachuu barbaadda yoo ta'e wanta nuti hojjedhu siin jedhu hojjedhu nama dubbisiin jennuun immoo dubbisii jedhanii naaf deebisanii. Baatii 1 guutuu kan isaanii nyaachaa dhugaa biran ture. Kan isaan hojjetan dhiira waliin bahuudha. Namootuma Habashaa ta'an biyya Itoophiyaatii gara biyya Dubaayii dhufan abbootii qabeenyaa garaagaraa deemanii waliin ciisu. Hojiin isaanii garuu gonkumaa kana hin fakkaatu. Anis amanee fudhadheen itti galuu waan hin dadhabeef lakki manuma Arabootaati na deebisaa jedheen kadhadheeni. Yeroo kana isaanis mana Arabaa keessa teessee baatii 1tti hojjettee kan fiddu nu waliin hojjettee garuu guyya 2-3 keessatti cufuu dandeessaa bor kan tokko si fuudhuuf har'a haga kana ol of hin kaasiinii atis durba nutis durba tarimmoo ati carraa kee hin beektu dhiiras hin beeku nuun jetteettaa dhugaadha yoo ta'e jedhanii naaf deebisanii. Yeroon gara biyya hambaa kanatti imalu jaalallee nan qaba malee dhiira garuu hin beeku. Kabaja nan qaba waan hin jedheef dargaggeessi qabeenyi qaba jedhame suni akkanatti siiqu godhanii ofii inni hin fuune ijoolleen qabu qofaa masaa mana gaarii kireeffatee jiraata. Mana isaa nageessanii
torbee tokkon taa'e. Hanga torbee tokkotti garuu hagam inni na waliin ciisuuf fedhus haa ta'uutii garuu ani ofitti hin bunne. Ati dubartoota kaanirraatii maal waan taateef hanga kanaan rakkistaa jedhee yeroo na gaafatu kabaja isaaf namni ulfina hin kennu taanaan namuma hin beekne waliin akka garaasaa ta'a taanaan uumamuunuu maaliif barbaachisee si waliin ciisuu koorra du'an filadhaa jedheen deebiseefi. Yeroo kanannis hanga kana jabduu erga taateetii na barii abaluun jedhama jedhee waa'ee isaanatti hime. Baatii tokkoof torbee lama walumatti haasa'aa mana isaan jiraadhe. Maallaqas naaf kennu eegale. Dhuguma akka jette dhiiran beektu taanaan si ilaalchiseen nan si fuudhaa jedhee na gaafate. Dubartii waanan ta'eef harka isaan ilaale. Nama qabeenya qabudha. Eeyyeen na ilaalchisuu dandeessan jedheeni. Hiriyoonni koos barbaadanii hawwanii waan dhabaniif tarii dubartootaan akka inni barbaadamu waan naaf galeef keessa kootti hafeera. Deemnee ilaalamnee anis tole jedheen jaarsi gara maatii keenyaatti ergamee wal barree baatii 4 gidduutti gaa'ela raawwanne. Erga gaa'ela raawwannee booda atoo hojjettee galtaa ani immoo maalin hojjedhaa jedhee yeroon gaafadhu ati calluma jedheetii ijoollee nuu horadhu an kan hin hojjedhu anaaf siif miti nama hedduu fuuni gahaa jedhee na dide. Anis argadheen hiree jedheen biyya ormaa keessatti jireenya qananii jiraachuun eegale. Ijoollee dhiiraa lamas waggaa waggaatiin nan dahe. Hiriyoonni koo dubaraa jireenyi siif ta'ee haa ta'uutii garuu gaa'elaan isa waliin haga waggaa meeqaatti jiraattaa jedhanii na gaafachuu jalqabanii. Anis maal jechuu keessanii gaa'elli tilmaama hanga waggaa akkanaatti jedhama moo hanga lubbuun waliin jiranitti waliin jiraatu malee jedheen deebiseefi. Yeroo kana isaanis abbaan manaan kee sitti waan gammadu sitti fakkaataayii jedhanii na gaafatanii. Yeroo kananis eeyyeen maaliif natti hin gammaduree ani haadha manaasaadhaa haadha ijoollee isaadhaa jedhee yeroon deebisuufi kan sitti gammadu yoo ta'e maaliif immoo nu waliin baharee amala keenya durii ammayyuu nu toon dhiisnee jedhanii naaf deebisanii. Dur'ani isaan isa waliin akka bahan hin beeku. Qulqulluu fakkaatee natti mul'ate. Suuraawwan garaagaraa jimaa yeroo waliin qaban ashiishii yeroo waliin afuufan natti argisiisanii. Gonkumaa kun abbaa manaa koo isa na waliin jiraatudha mooyii jedheen nan nahe. Sanaan anis kanaan booddee maalaa godhugaa jireenyi koo ni diigamee jedhee yeroon boo'u dubartoonni kun gowwaan ta'een bara fakkaadhu icciitii kee nuti siif qabna nu waliin akka barbaadde ta'uu dandeessa jedhanii naaf deebisanii. Aariin kun sammuutti natti ba'ee guyyaa tokko hafuura baafachuuf akkanuma hiriyoota koo bira mana isaanii ijoollee koo qabadheen deeme. Qama'aa jiru, hashiishii aarsaa jiru, sirbaa jiru. Baga dhufte kottu nutti dabalame jedhanii ol na fuudhanii anis jimaa harkaan tuqee kan hin beekne guyyaa sanan tuqee. Kan nama gaddisiisu garuu kana miti. Dargaggoota mana sana keessa jiran waliin ciiseera. Akkamittiin haala kamiin akka ta'e anaafuu gaaffiidha. Dabalataan yeroon dammaqu qaama kiyya keessa meeshaan artifishaalii meeshaa dhiiraa fakkaatu na keessa jira. Miira sana al takkaatti baruu hin dandeenye. Naasuu fi fayyaan jiraachuun koo bitaa natti galee. Maal na gootanii jedhee yeroon gaafadhu ofii kee utaaltee dargaggeessa qabattee nuti maal si goonee jedhanii naaf deebisanii. Sanaan anis icciitii koo dhokfadheen gara manaatti galeen baatii 2 guutuu abbaa manaa koo waliin ciisus haa ta'uutii garuu miirri akka durii natti dhaga'amu waan dadhabeef hiriyoota koo bira deemeen akka yeroo darbee ta'uu nan filadhe. Sanaan anis abbaa manaa koo waliin sireerratti wal ta'uu dadhabnee dhiira natti fakkaachuu didee jedheen yeroon isaanitti hin dubbadhu eeyyeen jaarsi kee hanga kanaatti miti maallaquma isaaf malee ta'us garuu homaa rakkoon hin jiru furmaanni jira jettee dubartoota 3 keessaa tokko meeshaa artifishaalii meeshaa dhiiraa fakkaatu dhagaa baatiriitiin hojjetu yeroo abbaan manaan kee hin jirre dhoksitii kanatti fayyadamii dhiphachuun hin barbaachisu jettee mana fincaanii nageessitee haalatti fayyadama isaallee natti argisiisuun akka kennaatti naaf kennite. Namni
macaafa qulqulluu yookiin immoo quraana kennaa namaaf kenna. Hiriyyaan koo kuni meeshaa artifishaalii kana naaf kennite. Yeroo sanatti maaltu akkana tuqe hafuura maaliitu akkanarra bu'e hin beeku. Harkaa fudhee galeen yoo xiqqaate guyyaatti si'a 5 meeshaa sana fayyadamuun eegale. Guutummaa guutuuti abbaa manaa koo nan jibbe. Dhiira natti fakkaachuu dide. Innis amalli koo akka itti jijjiirame bareera. Haadha ijoollee ta'een saalfii dhabe. Jireenya kana keessa iyyootu hin jiru. Kunis nan gahu jedheen dargaggoota dhiiraa biyya kana keessa jiran yookiin immoo biyya Itoophiyaatii dhufan kanan duran beekus hiriyoonni koo kuni wal na barsiisaniinis wal arguu gaafa abbaan manaan koo hin jirre mana kiyyatti illee waameen waliin bahu waan hin taane ciggaasisaa karaa waaqni uumaan nuuf hin eeyyamneen illee wal qunnamtii saalaa raawwachuun eegale. Gochaa kana raawwachuu eegaleen baatii booda abbaan manaan koo waraqaa hiikkaa harka kiyyatti naaf kenne. Kaameeraan nama waraabu mana keessa akka jirullee guutummaatti dagadheera. Qabeenya hanga barbaadde narraa fudhachuu dandeessa. Ijoollee koo naaf kaa'itii deeminaan jedhe. Anis jireenyin keessa jiru ijoollee koofis isaafis akkan gaddu waan nan taasifneef waggaa 4 yeroon guunne keessatti biyya hambaa dhufeen nama gara biraan ta'e. Kanaan otoo jennu guyyaa tokko hiriyoota koo dubaraa keessaa tokko dhiiruma biyya Itoophiyaa waliin ciisaa otoo jirtu maal akka wal balleessan hin beeknu kalee ishee keessa waraanee mana yaalaa galtee harkii fi miilli ishee socho'u yeroo dadhabu maallaqa qabnu hunda walitti baasnee yaallee baatii 4 erga turree booda gara biyyaatti galchine. Nan hojjedha jettee kan ufte takaalamtee harka haadhaaf abbaa isheetti galte. Sanuu maatii isheef maallaqa ergaa waan hin turreef waggoota booddee daandii irratti baatee akka kadhattu homaa gaaffii hin qabu. Kanaan otoo jirruuti abbaan kee dhukkubeera koottuu laalii jedhanii kan naaf bilbilanii. Anis yeroon nahee deemu abbaan koo boqoteera. Nama biyya keenyaa aadaa biyya keenyaa fakkaadheen torbee 2 ergan gadda taa'ee booda anaanis baay'ee na dhukkube. Qaamni saalaa kiyya fuulduraan duubaan madaa'e. Mana yaalaa deemnaan dhibee cobxoo yookiin immoo abaalaazar kan jedhamuun qabamteettanaan jedhanii qoricha naaf kennanii ammas omatuman jedhu fincaanii fi balfa ofirratti qabachuun dadhabe. Kanaaf akka daa'ima waggaa gadii daayippariin naaf ajajame. Umurii waggaa 26 jireenyi koo guutummaa guutuutti dhaabbate. Akkana ta'ee jiraachuu koorra of ajjeesuun naaf wayya jedheen si'a hedduu qoricha liqimseen ifaa elektirikaa qabadheen funyootti of rarraasee yaaleera. Haa ta'uutii garuu naaf hin milkoofne. Yeroo dhukkubni kun daran natti cimu jireenyin keessa ture maal akka ta'e tokko lamaan dhufee natti mul'achuu jalqabe. Hiriyyaan keenyi takaalamuu dhukkubsachuu kiyya maal akka gochaan ture hundumtuu dabareedhaan yeroo natti mul'atu harka kiyyaan budaa ta'een akkan of nyaadhe ofiif hin mirkaneesse. Abbaan manaan kiyya waliiknes dhukkuba abaalaazar yookiin immoo fanxoo yookiin immoo cobxoo jedhamu kanaan akka inni qabameerus nan dhagahe. Dhukkubni kun akkuma HIV/AIDS dhukkuba hin fayyinedha. Bara kana dhukkuba HIV/AIDS qabamuutu salphaadha. Qaama saalaarra yeroo hunda madaa gurguddaatu jira. Kanaan gara biyyaa dhufeen harka haadha kootii wal'aanamaa waggaa 2 jiraadheen ammas cheekaappiif deemeen yeroon ilaalamu. Kanaan booddee dhiira kamiyyuu waliin ciisuu akka hin dandeenye gadameessi kiyya ciccitee akka jiru innillee erga madaawwan qaama keerra jiranii qoruuf yaalii godhanii booda gadameessi koo guutummaatti akka bahu madaan narra jiru kunuunsa hin godhuufi taanaan gara qaama koo biraatti illee ol ba'uu gadi bu'uu akka inni danda'u natti himame. Abbaan manaan kiyyas dhibee kana yookiin anatu isheetti fideera yookiin immoo isheetu natti fideera jechuun baatii baatiidhaan maallaqa ta'e naaf erga. Jireenyi koo kanaan itti fufe. Hiriyoonni 3 biyya ormaatti hin qabadhe kana na badhaasanii. Seenaa kiyya kana isiniif qoode wanti irraa baratamu jira jedheen miti. Haa ta'uutii garuu tuffattanii wanti isin raawwatan boru maaliin karaa kam baasee karaa kam akkasin baasu hin beektanii isiniin jechuufi har'a jiraachaa kanan jiru duutina fudhachuu waan deddeefi umrii waggaa 26 jiraachuu kiyyan jibbe maatii kiyyatti deebi'een ba'aa ta'e hojjechuufis jiraachuufis moraaliin qabu harka kiyyaan deemeen hundumaa waan raawwadheef ofiif wantan gadduun qabu bagan of jedha maallaqa baatii tokkoon hojjetamu guyya 2-3 keessatti nu waliin hojjettanaan jedhanii
hariyoonni koo kunoo kanaan nagaanii warri hafan har'a nagaan qabanii umriin keenyi waggaa 30 gaditti dhumataa jira. Dhalli namaa ofii baduu dhabamsiifamuu akka danda'u otoo beekuu waa'ee maallaqa baduuf dhiphata. Maallaqa dhabuuf dhiphateen ofii badee akka hiriyoota koon uffadhaa akka hiriyoota kootiin jiraadhaatu boolla qilee keessatti na darbate. Wanta ciggaasisaa hawaasa keenya keessatti safuu ta'e yaaluun koo baruun koo baree ofirratti raawwachuun koo sammuun koo duwwaa dhoqqee yaaduu kan hin dandeenye gatamaa narra maraatuun kan bakkeetti bahee qullaa buuse harka meeqa akka caalu nan hubadhe. Nama uumamaa godhee rabbi na uumnaan animmoo wanta namtolchee fayyadameen ofii kiyya namtolchee ta'ee nafe. Dhaamsi ani isiniif qabu waan tokko qofaadha. Namni nyaate namni dhuge hunduu miira qaba. Oromoon gaafa mammaaku garaa fi hudduu akka abbaan godhedha jedha. Of adabuu dadhabeen yaada abbaan manaan koyyuu kan inni raawwataa kan jedhuun wanta namni raawwatu raawwachuuf yaalii goonaan tapha jireenyaa keessaan bahee. Bara jireenyaa keessan keessatti gaa'ela dura walqunnamtii saalaa gonkumaa hin yaadinaa. Gaafa geessan rabbi eebbisee isiniif kenna. Erga gaa'ela godhattanii booddee immoo haadha manaa keessaniif yookiin immoo abbaa manaa keessaniif otoo hin taane rabbi uumaa tokkicha waaqa gooftaa keessaniif namummaa keessanii nama namaa. Kana hin gootanii yoo ta'e tarii carraan jireenya anaan qaqqabe isiniin qaqqabuu dandeessi. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 seenaa guyyaa har'aa hedduu akka baratan akkanumallee wantoota haaraa ta'an gurraafillee ulfaatan akka dhageessan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Seenaan kun baay'ee ulfaataadha. Haa ta'uutii garuu gochaawwan seenaa kana keessatti dhaggeeffattan biyya keenya keessatti illee bakka hedduutti babal'achaa jiru. Of haa eeggannu, irraa haa barannu. Dhumni isaa hin bareeduuf jecha guyyaa har'aa anis isiniif qabadheen dhiyaadhe. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii kana chaanalli keenyi Oromiyaa 24 sabskraayibarii 130 ol qabu sababa invalid kliikiitiin yuutuubiin kaffaltii waan irraa dhaabeeruuf chaanalii haaraa gammachiis tashoomee jedhu baneen har'aa kaaseen irratti upload gochuu eegalee waan hin jiruuf akkuma Oromiyaa 24 irratti na deeggartan laayik, sheerii fi sabskraayib godhaatii na jajjabeessaa. Chaanalii kanarraa waliin baranne jecha qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.